isaan deemu. Ayyee isaan deemu. Barsuma kanaa rakkine ati bar duraanuu nama deemee itti dhufeemi yoo deemte hoo bareeda jechuun akkamitti rakkinni isaa sanii rakkina kiyyaa miti. Sillee rakkifne nuti laa ifillee rakkannee sillee rakkisuu. Eeggatti akkamii amantanii biraa keessa sana. Sani raamu. Kanaaf irra obboleessa kiyyaa hanga gartee inni fayyutti gartee dhaqeetis ni ilaala hanga inni fayyuttis hojiin jiraata. Maaliif hojii jiraata jechuudha? Isaan lachuun addaa miti. Oromoodha waan ta'eef. Ammoo kanaaf agartee an hangaan isa sanis hojii deemee biru laalu abadan numaan hin deemu. Akkana jechuun ija garaagarummaa nama laalu kanaa ija bitaatiin gartee kun ija mirgaatiin biratti malee kana gartee hordoftoota hundi seenaa akka naga jirtu fayyaadha Oromootiyya xiqqaa guddaan maatii waatiin kan bahaa kan dhiyaa hundi keessan kan itti golaa haalaa kan keessaa ga'a namni kun ilmi namaa kun gartee hogguu gartee nagallee gaafadhu waan naga qabnu fakkaata dhuguma naga dada yaadne danni sana immoo deebi'eetii cubbuu ta'e jechuudha. Arraan tana obboleessi keenya agartee ani jawwaalallee kan qabu kanaan bilbilee gartee xilli darbillee jechuudha. Mucuma dheengadde gartee qabamee gartee harkaan agara kaanii gabbeetu arraan tana hamzii hurirratti gartee yaada egaa tumicha gartee ogguun akkanallee yaadaan laallu gartee laal hammeenya kana guutu ismaa uume jennee gartee ta'akii gallee gartee dhugaadha jennee gartee itti abalullee baannu shakiidha isa jenna. Mucaan haasitee bira nama biraan qabu nama biraa gartee isaaf gartee isaa waliin diinaa tokko illee qabu. Mucuma sani mucuma dheengadde gartee isaaf illee deemanii waliin gartee ame isuma jenneeti amannaa jechuudha. Yoo ta'es gartee sadarkaa gartee kanuma jennee amannaa ammoo mucaa haadha inni laaluun gartee akkumaan dheengadde anagaa Oromoo dhageetiin isa kanaaf gartee kakilleen kun gartee abadan tuma malee mucaa kana dhiisu hin ajjeesa je'ee gartee lafarraa ka'ee gartee dhiisi boo dhaabbadhu lama Oromootii kan miidha haasoo gartee waan gartee bikka mucoon jaartii arabii jettu suutumatti yaadan naa keessaa baasa jechuudhaan masuurumaa fudhadhee hayyeessa dhiifne jedhanii gara dhiisanii mucaa ture jechuudha. Akkasittiin gartee akkumaan hirriibaan rafetti eegaa inni san ulfii isarra kaadhee gabbeetti innis ulfii gartee anaa adaala jira ulfii san fudhatee achi darbee baafate jechuudha. Akkuma baafatetti ammaas keenya gartee silaa baafatee tumaate wayyaadha. Akka miidhaa kana inni dhageessee oduu gartee dhibbatti jechuun hin taane haasitee mucaan isa malee abadan hin qabne garuu obboleettiin isa duudhaatu jirti. Haala haboon isaa jechuun haboon haala dhalatu jirti waa isa yaatee gartee waa gartee isa taate Allahu alam sarrabbumaa qaba garuu arra obboleessa keenya hamzii gartee akka kunoo leenci keenya amanatti nutti qilleetu natti nutti sanoo mucuma ta'e dhiitti mana biraan jiru jennu ne qabatanii beeku sababa sanitti arrallee burullee gartee sababa isaatiin gartee arra miidhaan kun gaggeeffamte jee shakkiin jirti jechuudha. Maaliif dhugaadhaa yaa ilma namaati inillee dalagu inillee godhu ilma namaati gaa waan tokko waan itti dalagamu tokko gartee islaafis nu mul'ata turtu malee anyi gartee islaama dhokatu inni islaamaas lafatti dhangalee naaf waan ta'eef akka feetan akka fa'illee jaan gartee arraan kana an arraas isaas obboleessuma kiyya sanis obboleessuma kiyya miidhaa isaa namoota hin feene jechuudha. Arra gaa inni miidhaa gartee yoo inni geggeesse gartee rabbi isaa kafaluuf hin jira. Agartee kanaaf garuu ammoo siitu kana godhe sii kana uume jechuun gartee hilleen gartee an kana guutuu uumama yoo ta'e kana uumamaa yoo ta'e maaliif hin dheengadde gartee isaafis gartee adda yaadare. Kana isa hundi seena ammaati. Kan ramai jawala kayak jelas sih kan nih, lagi apa? Jawala kayak sih kan nih. Ammo obrolan ya galah tuh mi, akan nama tokoti, garu mo mali, oke semua gadis je, garu kan ra, mucang kunis, acibe, nama let tuh garu, mucang kun ya curah, dah me tuh tumame, lagi jatuh tumame, kan ra namni tuh me, mbekam, kan ra mo anelen, lagi mucang kan nama isa kan tuh me, yo gerti nama, yo dende gerti hasil dende le, gaafadde inshallah walitti deebina kanarraa atillee nama kan deemee siin jaabbole jirayya rakkoon qabu
Saboo isaan deemu asa waliin lalu malee isa deemee kun maal? Isaan deemu. Gartee addaan laalee isa ijaan laaluu miti. Isaan lachuu hin beekatu. Isaas walumaan dheenyee garra. Ayyan خلاص eega waliin garreette ganama yoonii fi rabbi wajjin deemna yoommoo kan si dura deemu taates na dawwaltee natti dhufta rakkoon qabu na dhageeffata. An kanarraa amma edanumaan deemee bakka inni jirullee jechuudha gaafadhee dhaqaa. Eddanuma tanii si hojii Mustee manaa kamaa inni jiru jechuudha. Eddanuma tanii si hojii deemee. Kanarraa ammoo mucaan kun nama gartee naaf rakkatee jechuudha nu wajjin rakkatee mucaa san hunda gartee nu harka naqe. Eega nu harka naqe mucaan sun illee beemmoo bo'uun hin oolamne. Eega beemmoo isaan kun nama gartee isa kana godhe hin beekamne gara kana hundarraa barra amma tetteenye. Isa karam jaanasa dhageeffadhu namni kun ni beektaa amma bilbila nuuf ittee agartee beekti bilbilee isa gaafachuu akkam jirta haala kamirra geesse. Nama kamtu nama dhaameetu jawwaala kamtutu jawwaala inni quba qaba saatan. Mana isaan jirtu. Jawwaala quba qabdi yeroo tana namni jawwaala quba qabu jiru deemnee gaa mana deenechi raawwate. Miidhaan haala gaggeeffame. Boom jaan bar laafa jaanii an Uganda guutti laafa jaanii kanarraa ammoo kan hin meenu kaase amma inni kun nama wajjin illee rakkatu ture ammoo hamzeen. Laafa ayitee jirtu bilbile. Anti namni naa bilbile arafaatiin naa bilbile. Arafeetu. Ayyee. Kanarraa nu kaase isuma laata ba'a. Waan kun namni ture namni. Wallaahi nama kana hin beekamne nu kaase. Mee dhaabbadhu mee haalaan dhageeffadhu eessa dhaan jettee gaafatti nu yaa rabbi duuba namni kun tumamee malee bakka kana dhaamee dhayinee laallaqa. Eegas yalaana funaan jedhe nu kaase dhayinee laallaqa walumaan. Dhageessa. Hayyana dhageessa amman tana ni deema. Maallaqa illee laallanneeti deemnaati na dhageessa nama kana nama gartee manaa kamaa jiru hoggaa namni sun fuudhee isiisanii kutu dhageessa maallaqa fudhatanii hin beekamu nuti ammoo maallaqa harka qabannee yaanaati nu kaasisi. Aboo an hedduun aaree jira. Maaltu isaa? Ween madiis gaa waanta ilaala mana dhageessa. Laa maaliif jettee naan jii namnummaa keenya kun obboyyuu amma ni beekta nama keenya meeqamii mucaa hamii moo hin barre hamma dura hin baramne. hin barre tokkollee. Anamma arabeen ni tumameeti namaan na tume jaati hootuu iyyee naa dawwal. Kanarraa amma sa'aan jirtuun sa'aatii meeqa? Sa'aatii jirtuun saa meeqa? Sa'aatii 8:09. Halkan kana natti dawwala jechuudha. Amma gaa bariyee maallaqa laalanneetti walumaanuu deemnaati nu kaasiin jaa. Yaana. Ni yaana. Kanarraa amma atilleen mataa lafa keenyeeti gaa bariyee gartee akkasii jaanaati. Inshaallah kanarraa hanga gartee fi saboo. Asumaanuu gaa jaallatamtootaa fi hordoftoota hundee seenaa mucaan kunillee dhaame garuu hundee seenaa kunillee eegalu fenaa wajjin rakkatutti jira asitti ammoo isa kanallee dhiiseen deemu seelaan hafuu eega jee takka halaan walumaanuu isaa gartee deemnee isa san bakka jiru mana kanaatti walumaanuu ilaalla inshaallah waan irra geenye qabannee walitti deemnaan isin jee Oromoo xiyyaa bakka jirtanii du'aa nuuf godhaadhaa. Yaa hordoftoota hundee seenaa galatooma yaadni biraati gubbaan dabalamee jira haan gubbarraan kaan okkuu dabalamee hedduu tokko nama rakkisaa arragaa waan isin ijoolleen qabu meegaa dhiisaanii hanga gartiisan laalluu sanatti sirrii laallu waa sammuu fayyaa nu qabduuti yaa nagatti isin jaa nagatti dhiimaa irraa